Yooyaa hordoftoota hora miidiyaa sagantaa dubbii dirree dinagdee ashamaa akkam jirtu nagaan keenya bakka jirtan hundumaatti isinii wajjin haa ta'u egaan yeroo darbee mata duree waayitawaa ta'e tokko isinii dhiyeessuu ko ni yaadattu ergasii gaan nagaatti jirtadhee ni yaada daldalli keessan qonni keessan gosi tajaajila isin laachaa jirtanii fi kallattii dinagdee irratti bobbaatan hundumtu isinii mijatee galma ga'aa jirtu jedheeti gaa kaniin abdii qabu arrammoo mata duree isa sagantaa darbee wajjin wal ilaalu kan itti fufu qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira turtiin keessan akkuma yeroo kaanii amma sanaa wajjin haa ta'u jedheetan isin hafeera anaa wajjin tura akkuma yaadattan yeroo darbee jireenya mul'ata qabu jiraachuu ka jedhu irrattii fi mul'ati maaliif nu barbaachisaa mul'ata kana namni addunyaa kana irratti kan dhalateef waa guddaa qabatee qabeenya guddaa qabatee potentially addunyaa jijjiiruu qabatee kan dhalateedha kan inni galmaan ga'uu danda'u yoo jireenya mul'ata qabu jiraateedha jennee waa hedduu gafuunee yeroo muraasa gidduutti haasa'uu yaalleeti jirra barumsa sanarraallee waa xiqqoo akka argattan abdii guddaan qaba har'a immoo sagantaa lammaffaadhaan gara keessan dhufeetiin jira mata dureen sagantaa keenya guyyaa har'aa ammoo faayidaaleen jireenya mul'ata qabu jiraachuudha maalidha ka jedhuudha kan irratti mari'annu turtiin keessan hanga dhumaatti anaa wajjin ta'uuf irra deebi'anii nafeera viidiyoo kana gaan firoota keessan hiriyoota keessan biraan ga'uu hin dagatina wal biraan keenya wal gorsinaa wal jajjabeessinaa jechaadha egaan mul'ata jireenya mul'ata qabu jiraachuun faayidaa guddaa qaba sababa galma geenyu qofaadhaaf miti sababa wayyaan nerkaan ga'annu qofaadhaaf miti faayidaalee hedduu jireenya namaa keessatti baatee kana deemuudha kanaaf faayidaalee jireenya mul'ata qabu jiraachuu keessaa inni jalqabaaf inni tokkoffaan mul'ati hiriyaa namaa fila akkana jedhu warri biyya kana hiriyaa keenatti meenyu akkati taateen sittimaa jedha kitaabnis akkana jedha sibiilli sibiila akkuma qaru jedha namnillee hiriyaa isaatiin jedha hiriyaa akka filattan isin godha lafa dheeraa deemtu yoo ta'e lafa guyyaa 5 guyyaa 6 guyyaa 7 nama deemsisu deemuudhaaf kaatan yoo ta'e nama foqqoqu nama gandatti goraa deemu lafa nama argatti dhaabbate wajjin hin adeemtan waa guddaa waa jijjiirama fidu waa sadarkaa biyyaattis sadarkaa addunyaattis waa jabaadha ta'e tokko hojjechuu barbaaddu yoo ta'e kashlabbeedhaa wajjin fedhii guyyaarraa karaa qaxxaamuraa waanuma hin madaalamneef warra asiifachi jedhanii wajjin hin deemtan mul'ata hiriyaa namaa fila mul'ata keessan galmaan ga'uu barbaadde yoo ta'e hiriyaa keessan ilaala hiriyaa mul'ata jabaa qabu hiriyaa hamilee qabu hiriyaa nama jabeessu hiriyaa nama onnachiisu hiriyaa nama gargaaru hiriyaa nama gorsu hiriyaa nama qajeelchu hiriyaa tiraak rikardii qabu qabaachuun wajjin hiriyoon barbaachisaa warra hamilee nama cabsan warra quba namatti qaban nama hammeessaa maqaa nama baasaa seenaa durii namatti lakkaa haala garaa garaatiin miki waan sababii waa tokko hin taane sababii galman geenyeef sababii hin raawwanneef warra sababa himaa oolanii wajjin deemte yoo ta'e galman geessan gaarummaan mul'ata dhugumaan keessan buleera taanaan ifee isinitti mul'ate isin hawwateera taanaan faayidaa inni jalqabatti qabu keessaa inni tokko hiriyaa isinii fila eenyu wajjin akka hiriirtan eenyu wajjin akka imaltan isinii fila lammaffaa irratti mul'ati yeroo keessan akka isin hin qisaasessine isin godha yeroon darbaan biyya lafaa kanarra hin jiru yeroon namarraa hafe jedhame tokko hin jiru namni yeroo hedduu maal jedha kottumee kaaneetu waakii goona yeroo dabarfan yeroon qaaliidha wanti hundumtuu yeroo keessatti hojjeta yeroon al tokko dabarraan hin dhufu wanti hundumtuu yeroo itti hojjetamu kan mataa isaatii qaba sararaan tartiibaan yeroo kan mataa isaatii qaba yeroo inni kan dhimma takka al tokko qisaaseffamee jennaan the whole system is not kaafachaasa mul'ata akkasii yeroo keessan balleessitan isiniif hin eeyyamu mana shaayee mana nyaataa mana dhugaatii mana sirbaa mana halalummaa mana waa hin baayin baafnee keessa akkasin olii gadi utaalaa turtan isiniif hin eeyyamu mul'ati efficient utilization of time isinii kenna one of the very advantage of having strong vision is it makes you to efficiently use your time, energy, and all other resources.
sadaffaarratti amala keessa sirreessa. Mul'ati hundumtu amala mataa isaatii qaba. Kan obsa barbaadutu jira, kan jarjartii barbaadutu jira, kan qabeenya qusachuu barbaadutu jira, kan namoota wajjin hariiroo bal'aa qabaachuu barbaadutu jira, kan halkanii guyyaa ifaajantu jira, kan teekinooloojii barbaadutu jira, kan kitaaba dubbisuu nama barbaadutu jira, kan kadhannaa nama barbaachisutu jira, kan gorsa nama. Mul'ati hundinuu akka mataa isaatti, akka amala isaatti amala mataa isaa danda'e qaba. Kanaaf egaan akkasin amala keessan pruunii gootan goon. Worthless characters, unnecessary characters, akkasin ofirraa murtaan, akkasin ofirraa qeexaatanii gattan isin godha mul'ati. Amala halalummaa, amala sagaagalummaa, amala hanna, amala gowwomsaa, amala hiriyaa irratti daba yaaduu, amala saba ganuu, hiriyaa ganuu, fira ganuu, biyya ganuu, akkaataa kanaan galma ga'uu dhiisuu dandeessu. Amalli keessan character building irratti baay'ee isin gargaara. Character development irratti mul'ata jabaa qabaachuun baay'ee isin gargaara. Arfaffaa irratti qisaasama qabeenyaan ayyamu mul'ati. Saayinsiin dinagdee addunyaa kanarra jalqabaa kaasee ture akkana kan jedhudha. Resources scarce, but human needs are unlimited. We live in a world where resource is very scarce and where human need is unlimited. Kanaaf qabeenya muraasa fedhiin namaa garuu daangaan qabu. Kanaaf qabeenya xiqqoo harka keessan jirtu, mallaqa xiqqoo harka keessan jirtu, yeroo xiqqoo harka keessan jirtu, meeshaa xiqqoo harka keessan jirtu akkasiin qisaasessatan hin eeyyamu. Warri baay'een maallaqa isaanii qisaasessaa oolan, mindaa isaanii qisaasessaa oolan, galii isaanii qisaasessaa oolan eessayyuu hin ga'a. Hiyyuma, ijoollee isaanii hiyyuma, ijoollee isaanii kadhannaa, ijoollee isaanii rakkinaaf gidiraatti dhiisaniit kan isaan darban. Mul'ata namni qabu, mul'ata giraandii ta'e, mul'ata qalbii namaa bite namni qabu qabeenya isaa akka barbaadetti facaasaa tamsaasaa hin oolu. Shanaffaaf inni dhumaa mul'ati jireenyi keessan akka hiika argatu godha. Addunyaa kana irratti wanti barbaachisu keessaa inni guddaan tokko jireenya hiika qabu jiraachuu. Maaliifan jiraadha isa jedhan sababa jiraataniif gammadanii itti bohaaranii jiraachuu. Imala deemsa ofiitti bohaaruu danda'uudha. Kan immoo kan godhu mul'ata yoo qabaatanidha. Namoota baay'eetu aartiidhaan sadarkaa guddaa ga'e dhumarratti diraagii fudhatu. Maaliif jennaan maaliif akka sirban hin beekan, maaliif akka walaloo, maaliif akka komeediyaanii, maaliif akka fiilmii garaagaraa hojjetan hin beekan. Dhumarratti of balleessuu gamoorraa of darbuudha. Namoota baay'eetu qabeenyaan tujaaree sadarkaa guddaarra ga'e gaafa hiika jireenyaa wal dhaalu baay'eetu jireenya isaa galaafata. Baay'eetu yakka gogaa garaagaraa keessa ilmaata. Maaliif jennaan mul'atan qabu jireenya isaanii. Keessa isaaniitii dhumeera. Maaliif akka qabeenya horatan, maaliif sadarkaa kanarra akka ga'an hin beekan. Mul'ati jireenya kee hiika kenna. Faayidaan isaa kanaadha. Hordoftoota hora miidiyaa sagantaa dubbii dirree dinagdeedha. Faayidaaleen mul'ataa maal akka ta'e tokko lama sadii jettanii muraasa isaa akka hubattan abdiin qaba. Erga akkas ta'eeti mul'ata ofii galmaan ga'uudhaaf maaltu barbaachisa ree? Mul'ata lafa kaawwatan ganamaa sani galmaan ga'uudhaaf maaltu barbaachisa? Mul'ati bakka dhaqnu nutti hima. Bakka ga'uu barbaannu nutti hima. Sadarkaa irra ga'uu barbaannu nutti hima. Maal taanee akka mul'annu nutti hima. Mul'ati garuu eessarra akka deemu, daandii maalirra akka deemnu nutti hima. Your vision tells you your point of arrival, but it never tells you the path, the ups and downs, the route that you're supposed to take. Hini mukan bakkaan sadarkaa irra geenyu nutti hima jechuudha. Kanaaf dhagaan mul'ata ofii galmaan ga'uuf inni barbaachisaaf inni jalqaba jireenyi keenya karooraan hoogganamuu danda'u ture jira. Jireenyi keenya karoora wayii keessa dhangala'uu danda'u ture jira. Ba'uu keenyaaf galuu keenya, waa tokko hojjechuun keenya, ganama gaafa baanu galgala manatti gaafa galu jireenya karoora keessa socho'u ta'uutu barbaachisaadha jechuudha. Mul'ata bakka yaanne gaafa nutti himu karoorri immoo daandii irra baanee achi dhannu nutti himu. Akkaataa irra baanee dhannu nutti hima. Sana duwwaa mini. Mul'ati sadarkaa irra geenyu nutti hima. Karoorri immoo akkaataa itti sadarkaa irra geenyu sana nutti hima.
imala gara mul'ata ofii keessatti karoorri wanta nu gargaaru keessaa tokko maali? Rakkoowwan danqaalee boollaaf gufuu daandii keenya irra jiru lakkaa'ee safaree nutti. Lakkaa'ee safaree nutti immoo qofatu hin taane karoorri akkaataa itti immoo irra aannu nutti maalichaadha. Haa ta'uti garuu namoota baay'eetu mul'ata gurguddaa, mul'ata biyya jijjiiruu danda'u, mul'ata saba jijjiiruu danda'u, mul'ata maatii jijjiiruu danda'u fudhatee ka'e. Garuu baay'een isaanii utuu galmaan hin gahin hafan. Maaliif? Karoorsanii hojiitti jijjiiruudhaaf. Wareegaman ni barbaadu, safaranii itti adeemuudhaaf. Mallaqa ni barbaadu, safaranii kennuudhaaf. Qabeenya garaagaraa ni barbaadu, safaranii lafa ga'u. Hariiroo uummachuu ni barbaadu, safaranii itti adeemuudhaaf. Ifaajan ni barbaadu, safaranii itti adeemuudhaaf sababa fedhiin qabaanneef, sababa isa hojjechuudhaaf wareegama laachuu hin barbaanneef, mul'ata guddaa isaan qaban, fedhiif hawwii guddaa isaan qaban karaa tafe. Kana sababa ta'eef namoota hedduutu mul'ata isaanii ilaalee ganama manaa bahe. Lafa kanaan ga'a jedhee, biyya akkasiin naqa jedhee, sadarkaa akkasiirraan ga'a jedhee baay'eetu karaa bahe. Sababa karoora itti tolfatanii rakkoowwan dhufan, hojiiwwan hojjetamuu barbaachisan hundumaa akkaataatti hojiirra oolan lafan kaawwanneef baay'eetu karaa tafe. Baay'eetti galaanni nyaate. Baay'eetu bosonni fudhate, bineensa bosonaan fudhatame. Baay'eetu lafa gammoojjii keessatti dheebuudhaan dhume. Kanaaf mul'ata qabaachuun waa tokko, mul'ata kana hojiitti jijjiiruudhaaf karoora mijaawaa ta'e, karoora barbaachisaa ta'e qabaachuun immoo kabiraadha. Mul'ati karoora hin qabne isa hin ga'u. Fedhii ta'ee hafa. Mul'ati karoora jabaa ta'e, karoora tolfamee hin qabne eessayyuu hin ga'u. Jechi saayinsii bulchiinsa yookaan kan maanejmentiidha maal jedhaa? Karoorsuu dadhabuun jedha. Kufuudhaaf karoorsuudha jedha. Failing to plan is planning to fail jedha. Karoorfachuu dadhabuun, saganteeffachuu dadhabuun, tokko lama sadii jedhanii lafa kaawwatanii itti adeemuu dadhabuun kufaatii ofii karoorsuudha jedha. Addunyaa kanarratti namoota kumaaf kitalatu mul'ata gurguddaa qaba. Mul'ata addunyaa jijjiiru, mul'ata biyya jijjiiru, mul'ata qe'ee jijjiiru, mul'ata silaa gaaffiiwwan gurguddoo addunyaa kanaa ka biyya ofii yookaan ka maatii ofii ta'aniif furmaata waaraa ta'uu danda'u kan qaban baay'eetu jira. Garuu baay'een isaanii kan isaan galmaan kana ga'uu dadhaban tokko lama sadii jedhanii karooratti tolfatanii itti adeemuu dadhabuu isaanii. Akkaataatti karoorfatan, karoorri maal akka ta'e, eessarra akka karoorfatan, maal akka nuuf keessaa qabu, isa kana itti hojjetachuu dadhabuudhaan hafan. Kanaaf biyya lafaa kanarratti, addunyaa kanarratti mul'ata gurguddaa, mul'ata jajjaboo, mul'ata biyya jijjiiraan isatti akka agartan beektu. Dudduuba bataskaanaaf dudduuba masgiidaan. Addunyaa kana jijjiiru, saba kana jijjiiru. Gaaffii siyaasaa, gaaffii hawaasummaa, gaaffii dinagdee, gaaffii waan uumamaan dhufe kana baay'eetti furmaata fiduu ka danda'u mul'ata jajjaboo ka qaban eessatti hafanii fudhataniitu gara hawwaalaa dudduuba bataskaanaaf dudduuba masgiidaatti hafan. Mul'ata qabaachuun waa tokko, mul'ata ofii karoorsanii hojiirra oolchuun garuu kabiraaf kan murteessaan. Kanaaf egaan hordoftoota hora miidiyaa sagantaa dubbii dirree dinagdeedha. Karoora malee mul'ati galman ga'uun karoora tolfachuutu sin barbaachisa. Kutaa keenya sadaffaadhaan karoorri maal, attamitti karoorfatama, qabiyyeen karoora maal ka jedhu walii wajjin kan dubbannu ta'a. Hanga gaafa sanaatti nagaatti naa tura. Viidiyoo kana like, share, subscribe hiriyoota keessan biraan ga'u hin dagatina. Dubbiin kun dubbii jireenya jijjiiru, qabsoo dinagdeetti, qabsoo hawaasa lafaa kaasu, dhaloota amma jiru lafaa kaasee daandii dinagdee, daandii hawaas dinagdee fi siyaas dinagdee guddaarra buusurra jirra sababa ta'eef wal biraan gaa, wal gorsaa, wal jajjabeessaa. Waan hordoftaniif galatoomaa, horaa bulaa, nagaadhaan naa tura.